Harkaaf miila malee dhalatee guddate rabbiin irratti fincilee waaqni nan beeku jedhe maqaan isaanii jedhama. Bara 1982 ilmi harkaa fi miila hin qabne maatii tokkoof dhalate. Yeroo harkaaf miila malee dhalachuu argan deessistuu fi abbaan manaa ishee isaa arganii gadi bahanii haqqisuu dubbatu. Haati isaa yeroo jalqabaa fi san qunnamne maatiin waan abaarsi isaanitti dhufetti fakkaate garuu abaarsan turre wanti ta'e karoora rabbiiti. Harkaaf miila malee dhalatee guddate manneen barnootaa tokko isa fudhachuuf fedhii dhabaniyyuu akkasumatti baratee gaa'ela soorate guutummaa addunyaa irratti haasoo si'eessoo fi hamileessoo ta'an kennuun abbaa qabeenyaa ta'ee qabeenya isaa baay'ee gara tola ooltummaa fi hojii hawaasummaatiif oolchaa jira. Sababni kiyya tokko rabbi qabaachuudha jedha. God doesn't make mistakes and he didn't forget to give me arms and legs. Uumaan dogoggoran hojjetu. Ani harkaa fi miila kan dhabeeyyuu rabbi na dagateetii miti jedha. Namni kamiyyuu gatii qaba. Namni kamuu badhaasa rabbiitiin jiraata. Jireenya keenya keessatti rakkoo kamuu jabaannee injifachuuf rabbitti dhiyaachuu qabna. Amantii malee jiraattee bakka hin geessu abdiin koo rabbiin biratti argama jedha. Anis sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti wanti jechuu barbaadu namoota of jibban of gadi qaban yookiin of xiqqeessan maraaf namni kamuu hiree malee hin uumamne waan isarraa siif kennameen waan guddaa hojjechuu dandeessa of hin xiqqeessini. Ati uumama uumaa isaa wallaale taate waan dhabde lakkaa'aa waan qabdu wallaalini jireenya kee rabbitu to'ata isatti dhiyaadhu.